Hojiilee ijaarsa biyyaa fi sirna dimokiraasii dhugaa diriirsuuf hojjetamu milkeessuu keessatti dargaggoonni adda durummaan gahee isaanii bahaa turaniiru ammas bahaa jiru. Sosochiin dargaggootaa mata duree Adawaan nageenya waaraa fi ijaarsa biyyaaf jedhuun sadarkaa biyyaalessaatti eegalameera. Sagantaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan ministeer deetaan dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Munaa Ahmed Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti ijaaruuf sosochii taasifamaa ture keessatti injifannoon waloo hedduun jiraachuu himuun isa kanattiin boonaa biyya jabduu fi nageenya amansiisaa hojiin misoomaa kamuu keessatti hojjetamuu qabu ijaaruuf ammas dargaggoota irraa gahee olaanaatu eeggamaa jedhan. ሀገራዊ እሴቶቻችንን ተጠቅመን ዘላቂና በማንም የማይናወጥ አስተማማኝ ሰላም ለመገንባት duudhaa biyyaalessaa qabnu qabannee yoo hojjenne nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu fiduu bira dabarree biyya misoomtee fi roga maraan badhaadhe ijaaruu ni dandeenya. Lammiileenis biyya isaanii keessatti nageenyaa fi gammachuudhaan akka jiraatanis ni taasifama. Uummannis biyyi tun mana waliinii keenyaa ilaalcha jedhu akka qabaatan ni taasifama. Kana waan ta'eef rakkoon fedhii yoo uumameeyyuu ilaalchi biyyaalessaa wal fakkaataa waan jiruuf rakkinicha waliin qooddachuun furmaata fiduu ni danda'ama. Kana marra hojiirra oolchuuf dargaggoonni tokkummaan hojjechuu qabdu. Ministeer deetaan ministeera nageenyaa Dr. Khayraddiin Tazarraa kaayyoon sosochii dargaggootaa amma eegalame kun dargaggoonni biyya jabduu ijaaruu keessatti gahee dachaa akka baaniif itti yaadamee waltajjii qophaa'e ta'uu eeruun sosochiin kun caaseffama mootummaa gara gadii jiru irraa eegalee dargaggoonni eenyummaa biyyaa fi faayidaa biyyaalessaa irratti hubannoo wal fakkaataa akka qabaataniidhaaf jedhaniiru. መንግስትም በተለያዩ ወጣት ፖሊሲዎቹ ላይ ወጣቱን በሰላምና በአገረ መንግስት ግንባታ ላይ መሳተፍ እንዳለበት mootummaa sagantaa hirmaannaa dargaggootaa cimsuuf baasu keessatti dargaggoonni hojii ijaarsa biyyaa fi nageenyaa keessatti hirmaachuun gahee isaanii akka bahaniif hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Kana waan ta'eef dargaggoonni keenya duudhaa biyyaalessaa eenyummaa biyyaalessaa fi faayidaa biyyaalessaa irratti mari'achuun gurraandhala 22 bara 2016 jala bultii ayyaana Adawaa irratti magaala biyyaalessaa Finfinneetti guduunfanni taasifama. Waltajjiin kunis itti yaadamee waltajjii marii qophaa'e akka ta'e hubatamuu qaba. Hirmaattonni sagantaa kanaa sosochiin akka kanaa walitti dhufeenya dargaggootaa kan cimsu waan ta'eef cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. ገዢ ትርክቶቻችን እውን ከሚሆኑባቸው ትልልቅ ብራንድ የሆኑ ኢቨንቶቻችን ውስጥ አንዱና ዋነኛው ብለን ልንወስድ የምንችለው አድዋ ነው። አድዋን ሴኔፈማ ወሎ ሁንደ ኬኛ tokko taasisuudha jennee fudhachuu dandeenya. Kana waan ta'eef adawaan filatamee yaadni maddisiifamuun akka irratti mari'atamuuf gadi bu'uun isaa gaariidhaan jedha. Kun immoo ijaarsa biyyaaf ga'ee baanu keessatti faayidaa olaanaa qaba. Injifannoo eenyummaa biyyaalessaa keenyaan dhimmoonni wal qabatan kanneen akka adawaa hedduu qabna. Sana irrattis mari'achuu qabna. ስራ ይፈልጋል ማለት ነው። አገራዊ ማንነት ግንባታ ላይ ijaarsa biyyaa fi duudhaa waloo cimsuuf ciminaan hojjechuu nu gaafata. Kana irratti itti fufiinsaan mari'atamuu fi hojjetamuu akka qabu natti mul'ata. ንቅናቄ መድረኩን ከማስኬድ ባለፈ waltajjiiwwan akka kanaa itti fufiinsaan qophaa'uu qabu. Adawaadhaan wal qabatee ayyaanota hanga ammaatti kabajamaa turaniin bu'aa maaltu argame? Kan biraa kana yoo kabajnu bifa kamiin kabajuu qabnaa? Dhimmoonni jedhaman xiinxalamanii ilaalamuu qabu.